السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشون بربادا نموني هاران غرا دكتور يزيد وفيكال أرد دفتني بقى نقدر دفتني سنين جتشون بربادا نموني إلى هرات نديكرا ترتن نفانا ترتن ألفا دقلا توما سنين جتشون بربادا أكسم اللي نموني سبسكرايب نقول سبسكرايب وشوراني لايك تقولاني ما تنافتون دقتنا yeroo hedduu namoonni viidiyoo hagadumaan daawwatanii viidiyoo hagadumaa daawwachuudhaanii irraa fayyadamaa namoonni hedduun kan viidiyoo hagadumaa daawwatan barnoota nuti barsiisnu haalaan itti fayyadamaa jiru ragaadhaaf viidiyoon kun ilaalamuu ni danda'a sunillee haaluma kana itti fayyadamuudhaanii jijjiiramaa guddaa akka agartan abdii isinirraa qabaa chaankii ulfaadhaa gara viidiyoo deemnu. Dookter Guddaa Galatoomii dhugaa rabbii jireenya guutuu gammadii kintaarotii bara baay'ee na rakkisaa ture qoricha ati nuuf himte itti fayyadamee fayyee jira Galatoomii waan siin jedhu hin qabu jette obboleettiin keenya atis Galatoomii si jechuun barbaada namoonni akkasuma barnoota nuti barsiisuu irraa fayyadamaa jirtan hedduun keessan ulfaadhaa Galatoomaa kana isin jechuun wantoota nuti asirraa taa'amnu wantoota nuti asirraa cinqamaa jirru bu'aa argataa jira jechuudha jijjiiramni jira jechuudha namni itti fayyadamaa jira jechuudha namoonni hedduun viidiyoo waa'ee kinchaarotii wal qabatee namoonni hedduun gaaffii keessaan na dhiyeessaa turtan akkasuma waa'ee dawaa isaa karaa na gaafachaa turtan anillee isiniif himaan ture jechuudha hedduun keessan immoo akka itti fayyadamtanii irraa fayyitan naaf himaa jirtu garuu keessaa koomentii obboleettii keenyaa kana qofan fayyadamee jechuudha ulfaadhu isin jechuun barbaada akkasuma namoonni gariin barnoota nuti barsiisuu irraa qoosaa gootanii ilaalcha gadaanaadhaanii ilaalcha negatiivii warri qabdan warri wantoota hamaa namarratti ooftan wantoota akkasirraa fakkeenya fudhachuun isinirra jiraata jechuun barbaada akkasumaan bilaasha mana yaalaatti fiiguun duratti wantoota mana keenya keessa jiran kan wantoota dawaa nuuf ta'an wantoota nuti asirraa isiniif himnu teessanii fayyadamuudhaanii haaluma salphaa ta'een wanta mararraa fayyuu dandeessu mana yaala dhaquun badaadha jechuudha miti garuu haa ta'u malee wantoota qorannoon mirkanaa'e wantoota fayyaa keenyaaf barbaachisan mana keenya keessatti waan argamuuf jechan isinii himaa jira deemtanii bilaasha birrii keessan hin mancaasna asitti gorsa nurraa fudhaa nuti jechuudha wantoota bifa dhukkuba keessanii isin gaafanne yoo dhukkubni keessan olaanaa ta'e akka gara mana yaalaa deemtan nuyyuu isiniif himaa jirra waan ta'eef jechuudha wantoota akkamiif mana yaalaa deemuu qabna maal mana keenya keessa teenyee yaalamuu dandeenya osoo dhukkubni nutti hin jabaatin kan jedhullee gara fuulduraatti kan itti fufnuta itti fufaas jirra namoonni gaaffii addaa qabdan koomentii alas nu kaawwan dagatinaa nagaatti oolaa fayyaan faaya thank you galatooma